silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti walii jaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishiirra dhaabbachuu qaba ture. Maal godhanga? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargarii bara. Kan keessa kiyya na gubuuf kan ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargar. Ijoollee waggaa 8 fi waggaa 10 qaallittii keessatti gubachaa baateetu har'a diina inni goota. Waan akkasii faasii qunnama. Sookee rakkoon qabuun. In danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu. Inumaayyuu bara Oromoon du'uun qabu ture bara. Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo itti himtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kun har'a warri siyaasa ooftu kuni abaa'oo kana mee nadhii gammadaatti itti dhabamee bara. Laggasaa wagiitti itti du'ee bara. Laggasaa wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutimmoo ji'a jaame meeqa galaan. Bara maqaa Laggasaa wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasne irra bara. Itti amanneeti. Goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti.